كيسانة ترجع خنو أكنت دويت سربا ورا أفريقيا خنا رت خنو كمار جتان كان لا لا مي أكنت أطالب جرتي يجولا maybe إسين أكنا ما هيدا خيسة ترويتين سيا تاجنة وصون ثانية فيه لا نهي كجدينني أكي أنا إني سمون إنسان جت هاتي جارمو بربادو خطاتو تاد أكن جناد أبتة أدو غيا بروديمي أكنن ديمي نخابور ديمي فلو كوفانغر مكوفان سرا أربعة خلاص واتكلنا ناسينا واتكلنا جندلين قدسنا السلام عليكم جرّا جرتو هردوفتونا خيّا الدنيا ربي ومثنا قبّا جرتم بقى جراتنا سنين جتشا ودو هاراو يجو breaking news أستاذ محمد بياني في بونية انتلا شوا أدباني جراني كان أستاذ محمد بيان فيسبوك إسرتي متأنسي جرا أكو ماسرت ترغتني akkasuma isinilleen bilbilaan jechuudha akka isatti galuu hin barbaanne akka yeroo hedduurra deddeebitee neeqe jettee isa gaafattu inni dubbatee jira jechuudha kanaaf jecha adda baanee jirra karatti haftee jaalallee ani gartee isiidhaaf qabu bakki guddoon ani isiniif qabu osoo bakka hin ga'in karatti adda cittee haftee jechuudha kana jechuun adda baanee jiranii jechuudha sanirra dhaabbattee booniyyeen duruun viidiyoo tana gadhiiste jechuudha. Akkuma ustaazni barreeffama sammaxxan seeni viidiyoo tana nama ergita ta'e namaatu ta'u keessaanatti ergeen. Kun akka nama hidhaa keessa tureetiin se'a akka nama hidharraa hiikaniiti akka nama firiidama wayii beeyetti akkasitti waan fudhatte na fakkaata kun kana daansi akkana garaan gaggalti ilaal. Wayyoo rabbi dhiiroo kootaadha. Maalumaan jiboo maaluma jenna dhiirummaa. Garuu wanni nan isinidhaamu jechuudha. Shamarri tokko dhiiraan eega jaalatamtan booda dhibbaa dhibbatti eega jaalatamoo keessan beeytan yeroo hedduu dhiirota akka jireenya irraa abdii muratee ifajjeessu nama hedduu godha addunyaa kanarratti booniyyee qofaa miti. Maaliif kun ta'a? Moo guutummaadhaan si'a isin dubartoonni jechuudha. Bakka sanatti mee dubartoota gaafii tana deebisa. Yoo dhiirri tokko onnee guutummaatti kanuma of keessaa fuudhee kanumatti isin eeganne fudhattaniituma achi booda nama san addunyaa irraa galchuun akka gootummatti isin lakkaawama sirii waan kanaa nu himame baagiraandii waan kana duuba jiru jechuudha nu hima dhiira tokko jaalalaan boojitanii miitanii nama san namaa gaggootanii bakka jiruu namarraa baasuun isiniif gootummaadha yuuniskoo qabdanii qophatti riikardii isinii galmaa'u qabdanii mee bakka tana sirriitti adda baasaa amma yaanni booniyyee dubbiin anjee kanaan wal fakkaata. Nama kana ustaaza kana eega isa jaalachuu beeyte booda gartee namaa gaggodhuu akka barbaadde na fakkaata gizeen akka yaadu nama si jaalatu nama si boohu nama dhibba dhibba si jaalatu miidhuun maaliif barbaachiseedha kana gaafii shamarran adeebisanii an akka kiyyatti amma anuu mataan kiyya jechuu onnee namaa tana jaalalaan wanni maallaqaan gammachiisuu danda'u qabeenya gurguddaa makiinaa bareedduun onnee namaa gammachiisuu hin dandeessu. Onnee namaa tana wanni gammachiisu kopha jirti waan isin feetu argachuu waan isin feetu namni akka adda addatti ilaaluu danda'a gariin maallaqa gariin jaalala gariin makiinaa waan adda addaa gariin mana fedha maybe fedhiin namaan beekamu addunyaa tanarra jechuudha wanni namni sun fedhii xiyyanaa guuta jedhee onnee tana amansiisee qalbii tana amansiisee itti deemu sun yoo karatti haftee qalbii cabte jechuudha akka ustaaz Mahammad Bayaanii kanaa jechuudha. Kanaafuu akkana nama godhuun maaliif barbaachise seenaa waan kanaa dubartoonni nu himaadha. Akkuma argitan ustaaz Mahammad Bayaan osooniifin fayyaa qabu osooniifin hin miidhamne osoon gaagama ofirra hin geessine osooniifin hin maraanne biyya keessaa dafaatii intala takka taniin laalladhee fuudhee buutii hojii jaaradhu na baasaadha na gargaara na fuusisaadha na qubsiisaa jee jira biyya keessatti dhaamsa bulummaa kana dhaammatee akka if dhaqqabu jechuudha akka namni darasoonni sheekotiin beekaa olaalaan tujjaara miskiinni isa deeggaree akka gargaaranii akka buutii ijaaraniif dhaamsa dhaammatee jira jechuudha asirratti dhaamsisaa kana fakkaataa dhaamsisaa kana gaa warra fuudhee hojii jijjiiree isa qubsiisu Rabbi sinaa godhu wanni biraan jirtu inni goonu du'aama goonaaf nutis kunoo inni isin dhaammate osoo ifin dabarsini Rabbi gadi na raqabaa isiniin jira sheer godhaati addunyaa Rabbi uummatana guuturra kana waliin gaati sosoosaan isiniin jaa nagaan nu turu assalamu alaikum nageetti